السلام عليكم أكم جرتي يا رموتي يا نجيا فيادا بكا جرتني ربي نجي سنتي عتهود قدام كيسان ورا سعودي عربية خيس جروس ربي سنها بحث نموتو بكا جرتني بكا جرتني ربي نجي أنا سنها بحث على بانتون على با هيوني خين قوتودني خين اتوريق من على با Oromoo ta Oromoo leelliftu jechuudha. Ta Oromummaa eenyummaa keenya insha Allah bi'ismillaahi mul'iftu. Alaabaa guutoonni meeqatti dhume. Alaabaa Oromiyaarra dhaabbannee Oromummaa keenya ta Rabbiin nuu kanne. Saba keenya ka Rabbiin nuu kanne itti ol qabnu jechuudha. Alaabaa dhuunfaatiinti yookaan alaabaa namni tokko taa'eetuma mana keessa taa'ee ibiddaan gubuu miti. Alaabaa TikTok irraa fi Facebook irra taa'anii ibiddatti qaqqabanii miti. Dhageessanii ilmaan Oromoo alaabaa tana biratti hanjamaan hin jirtu jechuudha. Alaabaan ta Oromoon waboon addi bilisummaa Oromoo yookaan waboo wabii sabaa gootoowwan ilmaan Oromoo akka jaalmarroo kun gootoowwan Oromoo akka jaalbobees gootoowwan Oromoo jaalliibaan gurraacha gootoowwan Oromoo kaniin maqaa isaanii himee fixuu hin dandeenye gootoowwan Oromoo khatti wareegame khakkana dhiigammadaa khakka elemoo qilxuu khakka baaroo tumsaa khagga taaddasaa birruu dhiiga gootoowwan saniitiini khakka jaarraa bagdaa gootoowwan saniin gadhaabatte khagartee namni tokko dhuunfaan mana keessa taa'ee ibiddatti qaqqabuu miti. Yoo dhiirummaa isaa hubate yoo nama isaan ja'an maaliif saba Oromoo keessa dhaqee bakka Oromoon jirtutti ibiddaan maantu qimmee isa dhiira isa ajaa'ibanii isa taajjabanii maaliif sodaattuun waan akkanaa gootee nama waliin fixxe Oromootish. Nama waliin fixuuf waan akkanaa daleetti. Saniifuu Oromooti cibnee alaabaa teenyallee qabannee Oromummaa teenyaas qabannee lammii teenya qabannee mataa keenya if qabannee mirga keenya qabsoonnee falmachuu bakka jirru. Xiiqii teenya qabannee iccitii teenya qabannee dhaabbannee waboo cina qabeenyaan lubbuun akkasitti biyya teenya irratti abbaa ta'u. Warri hogguu takkallee Oromoon fakkaan warri hogguu takkallee Minilik fakkaatu. Hagartee sirna Minilik nurra deebisuu deemu kun sirni Minilik wanni akeekni isaa nurra deemaniin umate insha Allah rabbuna maalif jannaan bi'isnillahi injifannoon baranatan Oromooti yoo rabbi je isni rabbiitiin Oromooti yoo wanni barbaachisaa hanqi wal tahe qaamaa qalbii wal jala deema waboo jaratti hiriira qabeenya qabu qabeenya waboo gargaare qabeenya hin qabnellee du'aa'iinillee bira dhaabbattan du'aa'ii gootanii fi namni muslimaa shanan salaataa keessa waboo du'aa'ii gootanii kiristaanaa waaqeffataa bulaati akka amantii teessaniitiin namuutu du'aa'ii yoo bira dhaabbattanu insha Allahu rabbuna bi'isnillah qabeenya qabuus qabeenya isaatiin qaamaanis qayroon Oromiyaa keessa jirtu kutaa kudha tokko odaa shanan jalaa bakka jirtanii
naannoo Oromoo lafa Oromiyaa keessa hanqa dandeeysan achi buutee miila Bakar Waaree hin ta'ina. Bakar Waaree ha Oromoof jecha miila isaa dhabee miilli isaa raabu muramellee hadooddi osoo hin arkin achi buutee miila Bakar Waaree akkasi ja'amte jechuudha. Nafxanyaan miila sanirraa mure jechuudha. Saniifuu sirna nafxanyaa kana jala deemtanii achi buutee san hin tahina. Insha Allah bi'iznillah warri Itoophiyaa jaalattan nutilleen Itoophiyaa jibbineetii miti dhugaa isiniimuuf. Itoophiyaan sabaa sablammoota hin haamman. Itoophiyaan sirna Minilik calalaytu sirna Minilik jaalattu Oromoo keessatti hin haammanne. Oromummaa teenya keessatti hin calaqqifne. Finfinnee handhuura Oromiyaa Finfinnee teenya jenneen nuti isaanuu lafa isaanii lafa teenyarra wal lolu jiran. Tigreenii fi Oromoon jechuu Tigreenii fi Amaarri Minilik lafa teenyarra wal lolu jiran isaanuu. Lafa teenya nuti isaanii dhiifne isin lafa teessan hin dubbatina. Itoophiyaan nun jettu it's gonna be will destroy inshallah. Yoo Rabbi jee destroy taate Itoophiyaan san ni dhabamti. Ufuuf hin feenu Itoophiyaa Oromoo keessatti hin haammatin. Itoophiyaa Finfinnee nuti harkatti hin dhuunfatin. Isaan raayyaan biyya teenya achiin biyya teenya Walqaayit biyya teenya Maarreen biyya teenya jechaa dubbachaa nuti biyyuma teenya Finfinnee Addis Ababaatti baafatanii isaan keessa ta'an keessa guuramanii isaan keessa guuramanii ta'an jechuudha. Maaliif duuba nuti Itoophiyaa san addaa bittinneessuumi dirgimtaatu maaltu keessa nu jira walitti haalaa qabdu. Sirni Minilik ummata qoonqoon fixe ummata beelaan fixe nama guura qoonqo guura beeylada guura waa takka faayidaan qabdu. Yaa Oromoo kutaa Oromiyaa keessa jirtu deemtanii qoraan hin ta'inaa Minilikiif okkotee waan hin nyaanne gubattu hin ta'inaa numa beeytan. Abiyoot Kaasaahun ammoo ogguu dhageenyu namaa dirqutti hin jiru jaan. Shilingii waa xiqqootti kanneetuma ummata guuras hin jaanamma. Shilinguma barbaadan. Ummanni ammas takka Oromoo ammas takka iftuuffachiiftani. Isin ummata saba guddaa kana maaluma Rabbi isin godhe. Maaluma taatan. Akkami Minilikiif loltan deemtanii osoo wabii sabaa daggala keessa jirtu. Osoo wabii sabaa jirtu keessattuu osoo wabii sabaa daggala keessa jirtu jechuudha. Akkam osoo taataniiti isin sirna Minilik keessa deemtanii garaa kiyya sirna Minilikiif deemtanii garaan kiyya kana na gubachuu jira. Garaan kiyya muxoqnate sirna Minilikiif du'u jirtan ogguu jiran du'a mataa keenyaa Oromoo. Akkami sirna Minilikiif